Dhibdeen Itoophiyaa dhibdee siyaasaati. Dhibdeen turee fi jiru tarii fuuldurattis jiraatuu malu yaada faallaa fedhii sabootaa tarkaanfachiisuu irraa madda. Impaayirri Itoophiyaa bulcha kolonummaa irratti ijaaramte mirgaa fi dantaa sabootaa sarbitee dhiittee jiraatte. Sirnoonni impaayiratti walitti qabanii tursiisuu yaalan hacuucoo fi roorrisoo abbaa irree fi farra dhala namaa turan. Diddaan kolonummaa akka kolonoota bakka biroo durfannoo nagaaf carraa dhabee gara humnaatti luucca'e. Kanaaf impaayirri Itoophiyaa haadhoo dhaabota adda bilisummaa taatee mul'atte. Itoophiyaa keessatti dhaabota adda bilisummaa maqaa sabootaan ijaaramanii hidhannoo kaasanii fincilan akaakuu hedduu lakkaa'uun ni danda'ama. Namni seenaa dhaabota adda bilisummaa Itoophiyaa keessatti ijaaramanii qorate kaayyoo guddaan dhaabonni kunneen socho'aniif impaayirummaa fi kolonummaa hambisuu ta'uu hubata. Impaayirummaa fi kolonummaan shaakala olaantummaa sabummaa irratti gad dhaabbatu yoo bifa geeddarate malee hiddisaa buqqa'ee hin diigamne. Fakkeenya gaariin federaalummaa Itoophiyaati. Federaalummaan Itoophiyaa rimsamaa fi naamusa federaalummaa faallessee lafa qabate. Akka tumaa heeraa erbaala irraa mul'atuutti gaaffii sabootaa deebisee saboonni fedha ofiin waan walitti gudunfaman fakkaata. Qabatamaan garuu saboonni walitti dirqamanii shaakala abbaa irrummaa bulcha yeroo olaantummaa saba tokkoo mirkaneessuuf gad dhaabbate jalatti roorrifama akka haaraaf saaxilaman. Ijaaramaa fi bulcha isaa keessatti saboonni ni gowwoomfaman, ni ganaman malee ulfinaan hin mari'atamne, fedhi isaanii hin gaafatamne, gurri gaaffii isaanii dhaggeeffatu hin banamne. Gaaffiin sabootaa gura duudaa irratti dhangala'e. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa har'aa dhibdee gaaffii sabootaa dhaggeeffatanii beekuu diduuti. Dhaggeeffatamuu didamuun dallansuu fi qurrama dhalaa ture. Mootonni Itoophiyaa dhaggeeffatamuu, dinqisiifatamuu, kabajamuu barbaadurra darbanii saba bulchan dhaggeeffachuu, dinqisiifachuu fi kabajuu akka of salphisanitti ilaalu. Kanaaf jireenyi isaanii saba tuffataa turan duratti salphachuun xumurama. Mootii haaraan dhufu waan hunda diigee shaakala abbaa irrummaa isaa akka haaraatti eegala. Mootii haaraan dhufu ofirra darbee fageessee ilaalee gaaffii sabootaaf furmaata waaraa kennuu irraa ofirrummaa fi ofittummaan dukkana hadhaba keessa bittintiruu filata. Nagaa, dimokiraasii fi furmaanni gaaffii sabootaa waan aangorraa isa dhiibbatan itti fakkaata. Waraana barbadeessaa fi haalonni sodaachisoon har'a keessa jiramu maraammartoo kanneen keessaa dhalatan. Dhibdee siyaasaa dhaabbataa fi maraammartoo baratamaa kana keessaa bahuun egeree hariiroo saboota gaanfa kanaaf hedduu murteessaadha. Furmaanni dhibdee siyaasaa Itoophiyaa tokkicha gaaffii sabootaaf deebii barbaachisaa kennuudha. Kanaan ala galaana dhibdee ammaa keessaa bahuu yaaluun daallummaa ta'a. Kitaabni kun dhibdee siyaasaa Itoophiyaa ammaaf yaada furmaataa qabxii 5 qabu dhiyeessa. Yaadonni kunneen haaraa osoo hin taane yeroo hedduu dhiyaatanii abbootii irreetiin gataa balfaa keessatti darbatamaa kan turanidha. Yaadonni kun asirratti irra deebi'amanii tuttuqamu. 1. Mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa beekuu. Mirgi hiree ofii murteeffannaa qaama labsa mirgoota ilmoo namaa bakka halleeti. Itoophiyaan biyyoota labsa mirgoota ilmoo namaa bakka hallee mallatteessan keessaa tokko. Kakuu mirgoota ilmoo namaa boodana bahanis kanuma jabeessu. Afaaniin yoo ta'e mootummaan Dargiis mirgi hiree ofii murteeffachuu sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa seeraan beekamaadha jechaa ture. Sirnoota Itoophiyaa keessaa mirga kanatti surraa tolchee halluu miidhagaan erbaalarra kan kaa'e sirna EPRDF'ti. Tumaan heeraa Itoophiyaa aangoon 39 saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa mirga hiree ofii murteeffachuu hanga adda babahuutti qabu jedha. Akka tumaa heerichaatti mirgi kun yeroo labsii muddamaa keessatti illee bifa kamiinuu hin mulqamu. Kanaaf utubaa guddaan heera Itoophiyaa tumaa mirga hiree murteeffannaati. Taatullee sirni heera kana tume mirga sabootaa kana hulfeessee iggitii deebii gaaffii sabootaa taasisuuf fedha dhabe. Shaakala qabatamaan heera faallessee mirga kanas hacuuce. Kanarraa ka'amee fedhiin Oromoo fi saboota biroo ukkaanfamee maraammartoo gaaffii sabootaa dabsuu fi hankaaksuu fufsiise. Kun yaacii diigamuun impaayeraa waldaa Sooviyeet akkasumas Yugoslaaviyaa Habashoota keessatti uumetti ida'ame hojiirra oolmaa tumaa heera kanaa kaasuun obomboleettii dheekkamsaa kaasisaa jira. Rakkoon jiru qaamonni mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa dura dhaabbatan hundi isaanii yaada fooyya'aa qalbii sabootaa ittiin geeddarsiisan dhiyeeffachuu dadhabuu caalaa madaa saboonni barootaaf ofirratti kulkulfataa jiraatan tuttuquun labooba ibiddaatti boba'aa dabalaa jiru. Maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin daldalaa sirna tokkeessoo balfamaa fi roorrisaa sadachoo deebisuuf abjootu. Kun abjuu humnoota dukkanaati. Karaa sirrii tokkichi mirga hiree ofii murteeffannaa saboota hundaa beekuu fi danqaa tokko malee hojiirra oolmaa isaaf of kennuudha. Karaan faallaa kanaa diigumsa qofa jarjarsa. Mirga hiree ofii murteeffachuun mootummaa jalatti bulan gad dhaabbachuu dabalata. Sabni tokko saboota kaanirraa adda bahee biyya ofii ijaarrachuu yoo barbaade mirgi kun ulfinaan beekamuufii qaba. Itoophiyaan biyyoota mootummoota gamtoomanii mirga kana bara 1960 raggaa'isan keessaa tokko hanga taatetti uummanni kamuu hiree ofii murteeffachuuf mirga qabaa murtee jedhuuf abboomamuu qabdi.
Fakkeenyaaf haala ammaa ka'umsa godhatee sabni Tigraay mirga kanatti fayyadamuun mootummaa ofiin bultuu Tigraay ijaarratee Itoophiyaarraa adda bahuu danda'a. Mirgi kun saba Oromoo, Somaalee, Affaar, Amaaraa fi kanneen kana fakkaatan dabalata. Murtiin kun fedha sabootaa yoo ta'e Itoophiyaan kabajuufiin alatti filannoo biraa hin qabdu. Filannoon jiru mirgicha humnaan ukkaamsuu yaaluudha ta'a. Kun qaamni mirgisaa ukkaanfames filannoo biraa akka barbaadatu kakaasa. Mirga boortaan sarbaman boortaan deebifachuuf of ijaaruun amala dhala namaa hundaati. Karaan humnaan mirga sabootaa ukkaamsuu yaaluu akka hin deemsifne Itoophiyaan akkaataa itti Eertiraa dhabderraa barachuu qabdi. Dubbii sabaa karaa nagaa gudunfuun danda'amu waraana barbadeessaatti geessuun gowwummaa fi daallummaa ta'a. Mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa kabajuun akka dhuma jireenyaatti sodaatamuu hin qabu. Mirgicha kabajuun sansakkaa siyaasaa haaraa gadhaabuutti geessa. Nagaa fi tasgabbiin waaraa hawwamus achi keessaa argama. Biyyoonni hedduun mirga hiree murteeffannaatti fayyadamanii hundeeffamuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf Noorweey Siwiidin irraa bara 1905, Fiinlaand Raashiyaa irraa bara 1917, Paakistaan Indiyaa irraa bara 1947, Israa'el bara 1948, Baangilaadesh Paakistaan irraa bara 1971, Yuukireen, Beelaaruus, biyyoota Baaltik, Joorjiyaa fi biyyoota Kookeeshiyaan Raashiyaa irraa bara 1990 keessa, Eertiraan Itoophiyaa irraa bara 1993, East Timor Indooneeziyaa irraa bara 2002, Kosovoon Serbiyaa irraa bara 2008, Sudaan Kibbaa Sudaan irraa bara 2011 mirga hiree ofii murteeffachuutti fayyadamanii biyyoota of danda'anii bahanidha. Dhalachuu biyyoota kanneenii wal qabatee sansakkaa siyaasaa haaraatu naannoo isaaniitti lafa qabate. Mirgichatti fayyadamuun karaa hedduun saboota dhimmichi ilaalu fayyade. Tokkoffaa waraanni impaayirummaa fi kolonummaa hambifame naannoon isaanii nagaa fi tasgabbii godhate. Saboonni shaakala bulcha impaayiraarraa bilisooman aara galfatanii dhimmoota isaan ilaallatu irratti fuulleffatan. Yaaddoo obbaafatanii jireenya bilisummaa akka isaaniif tolutti masakachuu jalqaban. Lammaffaa misoomaa fi dimokiraasiif karri saaqame. Biyyoonni of danda'anii akka haaraatti dhalatan baay'een isaanii finnoota sabaa'oo yookiin neeshins isteets waan ta'aniif rakkoo heera alagaa jalatti roorrifamuu jalaa akkuma obbaafataniin kallattii of misoomsuu fi sirna ofii dimokiraatessuutti fuulleffatan. Sabboonummaan isaanii jaalbiyyummaatti guddate dhaloonni biyya ofiif yaadu oomishame. Sadaffaa bilisummaan carraa saboonni of danda'anii ijaajjanii walqixoo waliin tarree tokko irratti dhimma ofii mari'atan guddina ilmoo namaa hundaaf qooda ofii kennan argamsiise. Lakkoofsi uummataa fi bal'inni daangaa biyya tokkoo kan biyyoota biraarraa garmalee akka hin fagaanne daangessuu keessattis qooda kenneera. Gabaabumatti mirgi gartuu fi mirgi abba tokkee guutummaatti kabajamuu kan danda'u yoo sabni tokko hireesaa ofii murteeffachuu danda'edha. Itoophiyaan haga ammaatti mirga kana saboota dhorkattee jirti. Kanaaf gooliin irraa fagaachuu dide. Karaan Itoophiyaa moototaa karaa waraanaa gadadoo fi diigumsaa ta'uu mirkanii seenaa ta'eera. Amma karaa fedha moototaa sanarraa deebi'anii karaa Itoophiyaa fedha sabootaarra fuulla'uu barbaachisa. Biyya jechuun saba. Waan sabni itti amanee murteesseef abboomamuun dirqama. Dhalli namaa uumamaan ulfina qaba. Mirga ilmoo namaa irraa mulquun ulfina isaa irraa mulquun wal qabata. Fakkeenyaaf namni kamuu mirga lubbuun jiraachuu, qabeenya horachuu fi qananii tolfachuu qaba. Kana jechuun namni tokko akkuma uumama waa'ee hin baasneetti ajjeefamuu, deeguu fi gadadamuu hin qabu jechuudha. Seera duratti walqixa ilaalamuu, akka namaatti beekamuu, akka feeteen hidhamuu dhabuu, hanga adeemsa seeraan yakkamaa hin taanetti qulqullummaan ofii beekamuu, mirga ulfinaa fi maqaa gaarii eegsifachuu fi kanneen kana fakkaatan dabalata. Mirgoonni kunniin adeemsa seeraa osoo hin hordofiin yoo namarraa mulqaman namummaan namaa gaaffii jala gala. Itoophiyaan biyyoota labsaa mirga ilmoo namaa bakka hallee bara 1948 fi kakuu mirga ilmoo namaa mootummoota gamtoomanii bara 1960 mallatteessan keessaa tokko. Haa ta'u malee seera mootonni halluu ofii mallatteessan kana hojiirra oolfamee arguuf ammayyuu qabsoo hadhaa waan itti fufee jira. Mirga ilmoo namaa beekuun dura kutannoon seeraan bulmaataa jiraachuu qaba ture. Kanaachi waan ittiin hin jiraatiin tokkoof irbuu seenuun halluu balfamaan erbaala tortorsuu ta'a. Mootonni Itoophiyaa wal duraa duubaan dhufan Haile Sillaasee, Dargee fi Wayyaaneen heeratumaa mirga ilmoo namaa tarree dheeraa qabu turan. Mootummaan Biltsiginnaa heera Itoophiyaa dhaalee jira. Taatullee tumaan heeraa fi kakuun mirga ilmoo namaa mootota Itoophiyaaf gurra duudaa irratti dhangala'e. Lubbuu fi qabeenyi namaa wabii amanamaa hin qabu. Haga ammaatti mootummaan dhiiga qulqullootaa otoo hin borratiin aangootti dhufe yookaan ulee aangoo of harka tursee argachuun hin yaadamu. Itoophiyaa keessatti wantoonni baay'ee rakasa ta'an keessaa tokko lubbuu dhala namaati. Lubbuu mootummaan galaafate gumaa hin qabu. Reeffi isaallee ulfina maluuf sarbama. Itoophiyaa keessatti seera duratti walqixa ilaalamuu waan jedhamu hooda dhugaarraa fagooti. Inni aangoo qabu seera dhugaa of harkaa qaba. Abbaan aangoo boochisee imimmaan dhorkuu fi ajjeesee awwaala dhorkuu danda'a.
Itoophiyaa keessatti erga hidhamanii dhiisi osoo hin hidhamiin iyyuu yakkamaatti moggaafamuun salphaadha. Mootummaan aangoorra jiru sababa kamiinuu nama ciisachuun yakkamaa jedhamuuf gahaadha. Ulfinaa fi maqaa gaarii nama tokkoo eeggachuun akka dabumaatti fudhatama. Mootummaan akkamiin dabooma? Mirgoota ilmoo namaa sarbuu fi ulfina namaa akka fedhanitti mulquun Itoophiyaa keessatti baratamaadha. Yoo barbaachise namni hidhamee dhaddacha seeraatti osoo hin dhiyaatiin akka meeshaa qabdii adaraa daddabarfamee waggootaaf ukkaamsaa jala tursiifama. Faashinni hidhamaa adaraa bara aangoo biltsiginnaa kana akka malee babal'ataa jira. Nama tokko seeraan ala hidhanii hanga fedhan tursiisuuf fedhiin qondaala mootummaa tokkoo gahaadha. Nama tokko ajjeesanii reeffasaa daandii irratti gatuuf shororkeessaatti moggaasuun gahaadha. Seera wanti jedhamu irraanfatameera. Seerri qondaala mootummaatti. Seerri kaadireetti geeddarama. Mirgi ilmoo namaa tuffatame, ulfinni namaa raawwatee mulqameera. Haalli kun egeree jireenya namaa dukkana sodaachisaa keessa buusaa jira. Bara tokko Minilik labsii baase keessatti nama ajjeesuun dhorkaadha, Oromoollee yoo ta'e jedhee ture jedhamee qoosama. Oromoo ajjeesuun seera ture jechuudha. Minilikitti aananii mootonni dhufan Oromoo ajjeesuun yakka ta'uu ragaan waan mirkaneessan hin qaban. Hunduu raaree dhiiga Oromoo boorrataa jiraatee darba. Kun har'allee hin dhaabbanne. Har'a dargaggoon Oromoo tokko manaa bahuusaa malee nagaan galuunsaa waaqbeekiidha. Lubbuun nama wabiin qabu. Haalli kun akkanaan yoo itti fufee dhumni isaa fixa qacceessummaa ta'a. Kun nama yaaddessa. Yeroo tokko Andaargaachoo Tsiggee televezyiinii Habashaa tokko irratti ba'ee Itoophiyaa keessatti reeffa kitilootaa lakkaa'uun salphaadhaa jedhee ture. Yeroo ammaa kana dhugummaan dubbii kanaa mirkanaawaa jira. Tarii namumti reeffa lakkaa'uyyuu dhibinna. Silaa dirqamni mootummaa tokko haala hammeessee nagaa fi tasgabbii golgoleessee jireenya lammiilee yaaddoo keessa bulchuu osoo hin taane nageenya lammii bulchuu mirkaneessuun hojmanee isaa duraa ture. Amma sun hafee mootummaan qaama goolii fi shororkaa ta'uun beekama. Mootummaan Itoophiyaa ni shororkeessa, shororkeessummaas ni indoosa. Waraana, poolisii, dooyaa, miidiyaa fi keettoon isaa hidhannoo doorsisaa fi shororkaati. Dhibdee siyaasaa hundeerraa furuun yoo barbaachise mirga ilmoo namaa kabajuun durfannoo argachuu qaba. Bakka mirgi ilmoo namaa dhiitametti dhibdeen ittuma hammaata malee hin furamu. Nama ajjeesaa, doorsisaa, ukkaamsaa, ulfina isaarra ejjetaa, dhiitanii hacuucaa waa'ee nagaa, tasgabbii fi tokkummaa biyyaa yaaduun gowwummaa ta'a. Biyya jechuun nama isaa dabalata. Dhaabonni adda bilisummaa sabootaa biyya kana keessatti dhalatan ennaa maaliif akka hidhannoo kaasan himatan qurrama beekamaa tokko dhiyeeffatu. Hireen karaa nagaa balballisaa cufamnaan mirga keenya humnaan falmachuuf murteessinee kan jedhu. Yoo balballi dimokiraasii cufame balballi fincilaa ni banama. Kana jechuun karaa nagaa ijaaramanii walitti qabamanii waltajjii dimokiraasiitiin yaada ofii ibsachuun ilaalcha itti amanan tarkaanfachiisuun feetuu mormuu yookaan deeggaruu dhaaba siyaasaa itti amanan jalatti gurmaawanii sodaa tokko malee ajandaa fedhan ooffachuu mootummaa fedhan aangootti muuduu fi kan hin feene mulquu qurrama dhageessifachuu dhaggeeffatamuu qooda lammummaa ofii kabachiifachuu fi kanneen kana fakkaatan daafii shaakala abbaa irrummaa danqame mirgoonni kunneen guutummaatti yookaan gar tokkoon yoo mulqame karaan itti aanee filatamu mamii tokko malee karaa fincilaa ta'a. Itoophiyaa shaakala abbaa irrummaan beekamtu keessatti karaan dimokiraasii oggaayyuu cufamaadha. Mootummaan kan geeddaramu kennata sagalee lammiileen osoo hin taane takkaahuu warraaqsa uummataan yookaan waraana barbadeessaa booda. Dhumni Haayile Sillaasee Dargii fi Wayyaanee kanaaf ragaadha. Haayile Sillaaseen warraaqsaan kufe, Dargiin waraanaan kufe, Wayyaaneen sochii dargaggoota Oromoon aangoo gadhiiste. Haga ammaatti mootummaan kennata sagalee uummataan muudame yookaan mulqame hin jiru. Itoophiyaan dimokiraasii maseenuun beekamti. Dimokiraasiin daafii shaakala abbaa irrummaa maseena. Haala kana keessatti qaamni karaa nagaa qurrama yookaan dallansuu isaa ibsachuuf karaan itti cufame dirqama qawwee kaasee fincila. Dhaabonni siyaasaa kanneen akka adda bilisummaa Oromoo, EPLF, adda bilisummaa uummata Tigraay, ONLF, SNLF fi kanneen kana fakkaatan hiree nagaan socho'uu dhabnaan hidhannoo kaasan. Mootummaan Mangistuu halaalumatti kaayyoo dhaabota kanaa xireeffatee fafeessuu malee ulfinaan keessummeessee dhibdee siyaasaa karaa nagaan furuudhaaf onnee dhabe. Booda jaalbiyyummaa Itoophiyaa tokkitti ittiin nama raateessaa ture ganee ofiifuu baqattuu ta'e. Wayyaaneen kophee Dargii keessa ejjetee ulee aangoo butatee haala ture geeddaree dhibdee siyaasaa furuuf abdatamee ture. Garuu innis kaayyoo dhaabbateef faallessee shaakala roorrisaa itti fufsiise. Wayyaaneen yaadaa fi shaakalaan dimokiraasii faallessite. Dhaabota heera isheef abboomamanii karaa nagaa aangoo harkatti qabuuf tattaafataniif illee obsa hanga ija sanaaficaa dhabde. Fakkeenyaaf dhaabni Qinijjiit jedhamu kan tibba filannoo bara 2005 dhaabota Habashaa hunda caalee leelloo xiqqaa fi guddaa argatee ture sagalee saamamee jireenyi isaa roorrifame. Booda muka qoosaa mallas ta'e. Dhaabni Gimboot Sabaat jedhamu daafii kana maandhee Qinijjiit keessaa muuxatee bahee tuuta dhaabota sirna Itoophiyaatti qawwee kaasaniitti makame. Qinijjiit dhaaba leellistuu tokkummaa Itoophiyaati. Isumaaf illee hin obsamne.
Dhaabni maannee EPRDF keessaa muuxatee ba'ee biltsiginnaan dhiittaa mirga ilmoo namaa fi dimookiraasii raawwachuun dhaaba hiriyyaa hin qabne ta'ee jira. Tarii Minilik booda mootummaan akka hamaatti jireenya saba Oromootti roorrisee Oromiyaa dhiiga qulqullootaa looxxessee mootummaa biltsiginnaati yoo jedhame hamii hin ta'u. Dhugaan lafarraa mul'atu kana mirkaneessa. Filannoo darbe irratti illee biltsiginnaan haguma EPRDF illee fakkeessuu dadhabde. Oromiyaa keessatti jaarmiyoota akka adda bilisummaa Oromoo fi KFO of biraa dhiibbatee filannoo fakkeessaa ofumaa dorgomee mo'e. Balballi dimookiraasii akkuma gindillaa guddaan danqaramee cufametti jira. Ofittummaa fi mataa jabinni amma mul'atu yoo bakka tokkotti adaba godhachuu baate gaaga'ama keessaa bahuun hin yaadamnetti geessa. Kana tilmaamuuf ayyaantu raajii ta'uu nama hin barbaachisu. Dukkana siyaasa Itoophiyaa dhuunfate keessa hulluuquun qormaataa olii ta'aa jira. Battala balballi dimookiraasii cufametti balballi qawwee yeroo hundaa banaa ta'a. Siyaasa Itoophiyaa har'aa keessatti sagaleen qawwee sagalee dimookiraasii caalaa dhaga'ama. Qawween bu'aa diddaa mirgoota dimookiraasiiti. Waraanni fakkeenya kufaatii siyaasaa ta'uutti hedduutu walii gala. Maddi dhibdee siyaasaa Itoophiyaa gara waraanaatti geessee kufaatii siyaasaa gaggabdoonni aangoo keessatti dhidhimanidha. Waraanni ammaa gama kamiinuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan walitti hin hidhatu. Waraanichi waraana wal dhabdee yaada bilisummaa fi gabrummaati. Waraanni kun kan Tigraayis ta'e kan Oromiyaa akka lama keessaa tokkoon xumuramuu danda'a. Akki tokko yoo qaamota wal lolan lamaan keessaa tokko injifatee ba'e. Akki biraan humnoonni wal waraanan walirra aanuu dadhabanii dhaabbii miidhama walootti yoo wal geessan waliigalteedhaan afaan qawwee gad deebisanii meexxii nagaa yoo ol kaasan. Karaa lamaanuu waraanni ammaa nagaadhaan gudunfama. Garuu nagaan iggitii qabaachuuf mirgoonni dimookiraasii kabajamuu feesisa. Kanaachi maraammartoo tokkorraa maraammartoo biraatti cihama. Abbootiin irree tarkaanfii fudhatan hundumaa olaantummaa seeraa kabachiisuutti qabatu. Maqaa olaantummaa seeraatiin nama qulqulluu ajjeesuu, doorsisuu, hidhuu yookaan biyyarraa ari'atu. Dabaa fi roorroon akaakuu hallee maqaa olaantummaa seeraan raawwatama. Namni amala abbootii irree Itoophiyaa ilaalee dubbii olaantummaa seeraa hooda dhugaarraa fagoo ta'uu hubata. Seerri abbootii irree irratti aboo hin qabu. Seerri aangoo maleeyyii qofa irratti hojjeta. Wantoota bilisummaa sabaa yookaan abba tokkee mijuu taasisan keessaa tokko seera duratti walqixa ilaalamuudha. Rimsamnii fi naamusni kun Itoophiyaa keessatti fudhatama hin qabu. Galmeen seeraa fedha moototaa qofa dubbisa. Jecha isaanii irra hin tarkaanfatamu, fedhiin isaanii hin daangeffamu. Isaan seera, seerris isaanii. Haga ammaatti faallaa kanaa seeraa gadi ta'uusaa kan mirkaneesse mootota Itoophiyaa keessaa hin argamne. Mootummaa tokko mootummaa kan jechisiisu tokkicha haboo humnaa dirqisiisaa qabaachuu isaati. Mirga addaa humna dirqisiisaa kan qabaatuufis olaantummaa seeraa jalatti mirga uummata bulchuutti iggitii kennuu akkasumas birmadummaa fi daangaa biyyaa weerara alaarraa faccisuufi. Battala mirgi uummataa fi birmadummaan biyyaa sarbamutti haboo humna dirqisiisaa of harkaa qabutti fayyadama. Haboon kun haboo seeraan kennameefidha. Kana jechuun mootummaan tokko haboo humna dirqisiisaa waan qabuuf akka barbaadetti humna isaatti fayyadama jechuu miti. Seeraan abboomama. Haboo sanatti akka feeteen fayyadamuu yoo eegale abboommii seeraa cabsee jechuudha. Waanuma mootummaa ta'eef mirga namatti dhukaasuu, hidhannoo isaatiin nama doorsisuu, akka feeteen namatti cobuu fi roorrisuu hin qabu. Mootummaan akkanaa mootummaa yakkamaadha. Uummanni mootummaa akkanaa diduuf mirga qaba. Olaantummaan seeraa jalqaba mootummaa irratti dalaguu feesisa. Mootummichi seeraaf bitamuu, seeraaf owwaachuu qaba. Yoo mootummaan seeraa ol of godhe uummanni seericharraa amantaa hin qabaatu. Dhaabbatoota seeraa fakkeenyaaf manneen murtii, dhaddacha haqaa, abbootii seeraa fi kanneen kana fakkaatan akka hidhannoo haqaatti osoo hin taane akka hidhannoo dabaatti fudhata. Haalli akkasii yoo uumame namni kamuu wabii jireenya isaa humna of harkaa qabu taasifata. Sibiila cittuu taatu yookaan qawwee akkuma humna isaatti hidhatee dantaasaa diinarraa faccifachuu abbala. Haboo olaantummaan seeraa dagate of harka galfataa jechuudha. Haalli Itoophiyaa keessatti mul'atu kanaan wal fakkaata. Uummanni edda adeemsa seeraa fi dhaabbattoota isaarraa abdii kutatee bubbuleera. Kanarraa ka'ee wabii jireenya isaa of harka galfachuuf fidhata. Fakkeenyaaf uummanni Tigraay haga funyaaniitti hidhateera. Uummanni Amaaraa fi Affaar akkasuma. Uummanni hidhate kun eenyu caalaa hidhannoo isaatti amana. Mootummaan jiraatee dhiisee haga qawwee of harkaa qabutti yaaddoo hin qabaatu. Qawween seera iddoosee wabii jireenya isaa ta'eeraaf. Faallaa kana Oromoo dabalatee saboonni kaan ammoo hin hidhanne. Kanaaf yookaan hundi hidhachuu yookaan hundi hiikkachuu qabaa jedhee falma. Faarmullisni hidhannoo bakka hundaa kan mul'atuuf mootummaa fi dhaabbattoota seeraa irraa amantaa waan hin qabneefi. Dhibdee kana hundaa kan hammeesse mootummaan seeraa ol ta'uudha. Silaa dirqamni mootummaa tokko heera biyyattii eegee eegsisuudha.
Heerri seera olaanaa lafichaati. Seerri kamuu shaakalli aadaa yookaan murtiin qaama mootummaa yookaan qondaala mootummaa yootummaa heerichaa faallesse fudhatama hin qabu. Tumaan heeraa kun edda gataa balfa seenaa keessatti haamee waan bubbule fakkaata. Mootummaan heera dhuunfatee seera lafichaatti geeddarameera. Dhibdee siyaasa Itoophiyaa akka walxaxaa kan taasisan keessaa tokko mootummaan olaantummaa seeraa kabajuu diduudha. Waan ofii kabajuuf fedhii hin jirre ormi biraan akka kabaju eeguun ammoo gowwummaa ta'a. Yoo seeraan buluun barbaadame dabaan bulummaa mootummaa hambisuun dirqama. Maddi rakkoo Itoophiyaa dhibdee siyaasaatii jenneerra. Carraa dhabummaa ta'ee mootonni Itoophiyaa ulee aangoo irratti wal furan aadaa dhibdee siyaasaa karaa nagaan furuu hin qaban. Marii fi marabbaan akka gocha dabeessaatti ilaalama. Aadaan baratame maqaa tokkummaa Itoophiyaan mormitoota cabsuu, balleessuu yookaan jilbeenfachiisuu malee karaa nagaa fi qaroomaa waliin dhaabbatanii fedha walii beekanii jaarsummaa siyaasaan kennanii fudhachuun Itoophiyaaf alagaadha. Karaan moototaa inni beekamaan karaa tapha ida'ama zeerooti. Tokko jiraachuuf kaan dhabamuu qofa. Filannoon waliin qooddatanii waliin jiraachuu tapha gowwaatti lakkaa'ama. Hundeeffama isheerraa kaastee hagaarraatti Itoophiyaan maraamartoo tapha ida'ama zeeroo keessaa baatee hin beektu. Kanaaf goolii shororkaa fi waraanni achi irraa siquu dide. Har'as waraana barbadeessaan biyyattii goolaa jiru bu'aa dhibdee karaa nagaan furuu dadhabuuti. Bu'aa kufaatii siyaasaati. Waraanni filannoo ofirrootaa fi ofittootaati. Aangoo abbootii irree dheeressuuf yoo ta'e malee akka jedhamu tokkummaa biyyaa fi sabootaa tiksuu hin danda'u. Jechi tokkummaa Itoophiyaa jedhu qumaara raatessaa abbootiin irree ittiin orma dhiitanii bulchan joonjessanii daalloomsan malee yaada bilchaataa yaaddoo qabatamaa hanqaaqsuuf ittiin ifaajamu miti. Yaadni tokkummaa Itoophiyaa asoosama beekamaa abbootiin irree yeroo hundaa dubbisanidha. Tokkummaan Itoophiyaa lallaba moototaan osoo hin taane tokkummaa sabootaa keessaa argama. Saboonni Itoophiyaa ammoo aadaa, eenyummaa fi ayyaanqubiin tokko miti. Kanaaf utubaan tokkummaa Itoophiyaa bu'uura biinxawaa irratti dhaabame. Doorsisaa fi shororkaan abbootii irree bu'uura laafaa kana daran sochoose malee akka dhaadamu saboota tokkoomsee aannanii fi garaa walitti hin taasifne. Amma dhaabaa fi dagaleen Itoophiyaa ittuu wal gadhiisee dhagaa gargar ba'e ta'uuf deema. Humni saboota walitti dirqee Itoophiyaa walitti kabeebsee tursiisaa jiru afaan qawwee qofa. Lidatuu Ayyaaloo Itoophiyaan sammuu sabootaa keessatti diigamtee jirti jedha. Yaaddoon lidatu Itoophiyaan sammuu namaa keessatti diigamtee lafarrattis bittinnaa'uu dandeessi kan jedhudha. Yaaddoon isaa dhugaarraan fagaatu. Waraana barbadeessaa amma itti jiramu bakka tokkotti dhaabsisanii gara waltajjii nagaatti dhufuun yoo dadhabame dhumni isaa diigamuu fi bittinnaa'uudha. Adda babahuun dirqii yoo ta'e nagaan wal hiikuun iyyuu barbaachisaadha. Amna dhumni isaa wal hiikuu ta'etti reeffa kitilootaa lakkoofsisuun hariiroo ollummaa gaarii booressuu fi yakka dabalataan haaloo hammeessuu ta'a. Biyya akka Itoophiyaa keessatti dubbiin dhiigaan eegalame akka salphaatti hin gudunfamu. Yoo madaan qoorallee godaannisni isaa hin haqamu. Eelaa fi haalootu ol kaa'ama. Kanaaf gab jedhanii dhibdee nagaan furuuf of kennuun baay'ee murteessaadha. Dhibdeen dhibdee dhalee baroota hedduuf walirra tuulamee furamee nagaan buufamuuf dhugaa sabootaa calleessuu gaafata. Dhugaa sabootaa beekuun durfannoo argachuu qaba. Oromoo biratti dhugaan ilmoo waaqaatii jedhama. Dabaa fi yakka hanga yoonaatti saboota irratti raawwatame hambisuu fi hariiroo egeree akka haaraatti qajeelchuun kan danda'amu dabaa fi sadoon hafee hunduu hinkoo dhugaa ofii yoo qooddate qofa. Dhugaan ammoo yaa'a marii dhugaa keessaa argama. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan jalbultii cidha marii siyaasaa irratti argamuu himatti. Weedduun marii guddaadha. Garuu haalli isaa dimimmisa. Dhimmi mari'atamuuf araara buusanii nagaaf of kennuun furmaata argamsiisuu yoo ta'e yoo xiqqaate tokko qaamonni wal mari'atanii fi wal dubbatan beekamuu, lama jaarsi araaraa hin baabsummaan mirkanaa'eef jaarsummaaf filatamuu, sadii dubbii jaarsummaan taa'amuuf ifatti beekamuu fi afur ittibaa jaarsumichaa kabajuuf of kennuu gaafata. Ajandaa marii siyaasaa wandeen kanatu hanqata. Tokkoffaa qaamonni wal mari'atanii fi wal dubbatan addatti hin beekaman. Eenyutu eenyuun mari'ata? Akka dhaga'amutti qaamota dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedhu hundumaa waan jedhamu jira. Marii hunda hirmaachisaa jechuu barbaadameeti. Rakkoon Itoophiyaa goolaa jiru beekamaadha. Dhibdee siyaasaati. Marichis eenyuyyuu caalaa qaamota dhibdee keessa jiran ilaallata. Akka mul'atutti ammoo qaamonni dhibdee keessa jiran mariitti waan dhiyaatan hin fakkaatu. Mariin waraana bilisummaa Oromoo moggeesse akkamiin marii hunda hirmaachisaa jedhama. Marii adda bilisummaa Oromoo fi kaafaawwan irraa qollifatan akkamiin marii hundaa ta'a. Kana jechuun marii Oromoon keessa hin jirre ulaagaa kamiin marii biyyaalessaa ta'a. Marii hunda hirmaachisaa kan jedhu olola mootummaa fi jettee dhugaarraa fagooti. Kanaaf yoo dhuguma dhibdee karaa nagaan furuun barbaadame eenyutu eenyuun mari'ataan dhimma durfannoo argachuu qabudha. Lammaffaa jaarsi araaraa jaarsummaaf filatame hin baabsummaan isaa gaaffii jala galeera. Mootummaan utubamee mootummaaf waamama.
Akka aadaa Oromootti jaarsi araaraa qaamota wal dhabe lamaaniin filatama. Jaarsa tokko kaadhimmate qaamni biraan mirkaneessuu qaba. Araara buusanii nagaa argamsiisuu keessatti ga'umsaa fi muuxannoon isaanii beekamuu gaafata. Akka amma mul'atutti jaarsa araaraa mootummaatu lakkaawwate. Ajandaan dubbiis kan mootummaa ta'a. Itti ba'ii isaas itti ba'aa fedha mootummaa ta'uutu eegama. Adeemsi kun dhibdee siyaasaa haga yoonaatti walirra tuulame itti fakkeessanii bira darbuuf mala dhahame malee araara dhugaa argamsiisuuf kutannoon hin kaa'amne. Kun tapha ijoolleen tokkuma. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa hamaa fi walxaxaadha. Dhibdee siyaasaa bara baraa walirra tuulamaa as ga'edha. Dhibdee akkanaa furuun adeemsa ifaa qajeelaa fi jaarsummaa hin baabsine hirmaachise hordofuu gaafata. Karaan haga ammaatti deemame kana faalleessa. Kanaaf marii biyyaalessaa jedhamee ajandaan weeddifamaa jiru karaa ammaas akka badirraa eegalame. Kanaaf waan addaa irraa hin eegamu. Sadoon siyaasaa mallattoo eenyummaa siyaasa Itoophiyaa ta'uun beekamu haalaan irraa mul'ata. Marii utuu hin eegalamiin xumurri isaa beekame akkanaarraa qooda fudhachuun yeroo fi waa tattaa ofii qisaasessuu ta'a. Yoo dhuguma dhibdee siyaasaa Itoophiyaa hundeerraa furuun akeekame jalqaba dhibdicha karaa nagaan furuuf of kennuu gaafata. Kun ofittummaa lagatanii ofirra dabarsanii ilaaluu feesisa. Mirgaan abootaa bitaan sossobuu yaaluun hin fayyadu. Furmaanni dhugaa arfii taankii fi qawwee gaddeebisanii meexxii nagaa kaasuun marii fi marabbaatti harka kennachuu keessaa dhufa. Filannoon biraa kisaaraa fida. Kabajamtoota hordoftoota keenya boqonnaa 8ffaa kanas haa xumurru. Karaan bulchitoota Itoophiyaa karaa faallaa yaada dantaa sabootaa ta'uun beekama. Karaa bulchitootaa irratti saboonni ni roorrifaman, dhukkubaa fi hongee akkasumas hiyyummaa saalfachiisaan hubaman. Bulchitoonni hunduu tokkummaa Itoophiyaa hin biinxofne amajaajii keessaa fi alaarraa faccisuuf akka kaadhimamaniitti of dhiyeessu. Amajaajii keessaatti kan ciicatamu gaaffii sabootaati. Humni gaaffii sabaa tarkaanfachiisu kamuu akka diigduu, faallessituu Itoophiyummaa, ergamtuu alaa fi farra tokkummaa Itoophiyaatti lakkaawamee duulli ijibbaataa itti banama. Karaa tokkichi mootonni abbootii irree Itoophiyaa filatan gaaffii sabootaa humnaan ukkaamsuu qofa. Haga ammaatti ejjennoo kanarraa maqamee karaan dogoggoraa sun irra deebi'amee hin ilaalamne. Kanaaf gaaffiin sabootaa keessumaa gaaffiin saba Oromoo madda dhibdee siyaasaa Itoophiyaa isa guddicha ta'ee argama. Gaaffiin Oromoo akka barbaadamutti furamuu baannaan rakkoo Itoophiyaa ittuu hammeessa malee irra dibaa fi fakkeessaan bu'aan argamu hin jiraatu. Namoonni gaaffii sabboonummaa Oromoo sirnaan hin hubanne Oromoon ministeera muummichaa edda ta'ee kana caalaa maal barbaadaa jedhanii gaafatu. Falmii namoota akkanaa yaada qabxii lamaan doomsuu barbaachisa. Tokko, Oromoon ministeera muummichaa ta'uuf hin qabsoofne. Aangoon ministeera muummichaa nama Oromoo tokkoof kan kenname sochii Oromoo warraaqsa dorrobee qaqawweessaan lafa sochoose jalaa miliquun warraaqsicha hankaaqsuuf mala dhahame malee gaaffii bu'uuraa Oromoo hundeerraa deebisuuf akeekame miti. Nama tokko aangoo fiixee biyyaarratti ol baasuun ammoo deebii gaaffii sabummaa akka hin taane galmee seenaarraa dubbisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf muudamni Joosef Stalin, Gordon Brown, Justin Trudeau walduraa duubaan gaaffii saboota Joorjiyaa, Iskootlaandii fi Kuubek hin hambifne. 2. Gaaffiin sabboonummaa Oromoo mirga hiree sabummaa ofii murteeffachuu argamsiisuudha. Qabsoon sabboonummaa Oromoo akka lama keessaa tokkoon xumura argachuu danda'a. 1. Mootummaa Rippaabilika Oromiyaa gad dhaabbachuudhaani. Kun guutummaa guutuutti Itoophiyaarraa gaa'ela siyaasaa hiikkachuutti geessa. 2. Sabootaa fi sablammoota hundaa waliin hariiroo obbolummaa, walqixxummaa, walamantaa fi wal abdannaa irratti hundaa'een waldaa gaaddisa waloo akka haaraatti gad dhaabbachuudha. Qabxiin kun fedha saba Oromoo qofa osoo hin taane kan sabootaa fi sablammoota hundaa irratti hundaa'a. Haga ammaatti saboota biyya kanaaf fireen kenname waliin jiraachuu moo adda babahuu akka barbaadan wanti ragaan mirkanaa'e hin jiru. Naannaa gaanfa Afrikaa kanatti nageenya waaraa argamsiisuuf garuu mirgi hiree sabummaa ofii murteeffachuu sabootaa kabajamuu fi hojiirra ooluu qaba. Oromoon kana barbaada. Kana booda wanti fedha isaan ala Oromootti fe'amu kamuu fudhatama hin qabu. Haasaa beekamaa Nadhii Gammadaatiin goolamna. Hiree Oromoo murteessuu kan danda'u Oromoo qofa.